Nagaaniif ayyaanni jaalalli Waaqayyoo Waaqa jiraataa bakkuma jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Jaalatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Obdi miidiyaa yeroo kanatti immoo diraamaa gabaabaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Diraamaa kana kan isiniif qopheesse ana obboleettii keessan Biqiltuu Morkaa yookiin Margituu Morkaadha. Mata dureen diraamaa kanaa jaalala Waaqayyoo jedha. Akkasuma sagantaa kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Diraamaa kana kan qopheesse namoota lama yeroo ta'u maqaan isaanii Ibsee fi Roobee jedhamu. Kallattiidhumaan gara diraamaatiin sin dabarsa. Yaa Ibsee maal hojjetta? Ganamaan uffata miicitaa waldaa deemna miti galgala sitti meen ture meedaa mari'anneen ture. Akkamitti uffata miicita ganamaan sanuu lafti guyyee jira. Lafti guyyee jira maal gochuudha nati kana ganamaan uffata miicuu deemte? Eeyyee Roobee ni deemna waldaa ko? Anillee waldaa deemuufani ganama kanaan daddafee miicadhee yoo gogellee uffadhee deemuufini mee akkanumaaf malee waldaan maan nafnu. Maalidha galgalas natti himtee turte? Egaa tokko isaa akkasuma naa gogaa jira waan ta'eef akkasuma immoo manas illee ni jira uffanni ni deemna maal akkoon qabume anuu hin daganne. Eeyyan ni deemna Ibsee ko? Ibsee? Eenyudhaa kan barree dura dhaabbatu sun? Wee rakkataa wayiitti natti fakkaata akka kunoo barreerra dhaabbataa jira mee deemii ilaalimee maaloo kaa ati immoo ganama sumarrabaa kaateellee barreema durallee ni ilaalle nama rakkataa wayii natti fakkaata naa nyaatu kan mee deemii mee ilaalee maal rakkataa maal godhanii mana keenya qo'imee deemen ilaalanoo maal Roobee ko qo'imee deemen ilaalee dhufanoo. Maal hojjettaasii? An dubbattu? Kaayasii maal goota? Roobee! Kottu hin dubbatu ndoo? Harkuma isaa facaasa malee hin dubbatu. Kottu kaayii jedhibboo maal ganamaan balbala keenyarraa maal godhaa kun immoo dhugaa? Hanuun argineem ganama suma irraa akka uffatuma miicuutti hin deemu. Kottu kaayii jedhinnoo hin dubbatu. Harkuma isaa facaasa maaloo? Duudhaadhaayii. Kottu kaayii deemii jedhibboo balbala keenyaa maalii kun? Maaloo Ibsee kun rakkataadhaayi. Maaloo dhiisi kan waan qabu kenninaaf malee waan harka keenya jiru kenninaaf malee. Rakkataadha kan maaloo hin dhaga'u natti fakkaata. Waanuma harka keenyarra jiru kana fuunee kenninaaf malee. Anis atis waan qabnurraa kenninaaf malee. Ibsee kun maaliif akkasitti ifatta? Rakkateetu malee akkasittiin ani garaan kun danda'u gaa maaloo ati immoo jalqabdee gaa inni shumuxxoota makee kanan dadhabe dhugaa maal kenninaafi anuun kennu dhugaa achi beenu waldaa keenya deemna narraatii ubboo achi yoo deema ta'e balbala keenya akka inni ka'u bichaa godhe ani ammoo kenninaafi ati waan margiti bakka namumaaf kenninaafi maal dhugaa amma waldaan guyyaa jira isaatiin amma kun immoo ganamaan qormaata nuti taa'uufee barreerra dhaabbate amma dafeeti naqee uffata isaan bishaan keessa naqee qulqulleessan achi darbadhee deemna waldaa keenya ati immoo shumuxxuutuma bakka akkanatti beektu. Lakki yaa Ibsee ko akkasiin jedhiini
Waaqayyoo akkas jedhe sagaleen Waaqayyoo. Ani beelaheen ture yoom beeluu na baaftanii. Ani dheebodheen ture yoom dheebuu na baaftanii jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaaf lakki waanuma qabnu kenninee fi isa gargaarra malee haadhuu koo. Maaloo dhugaa anu nan kenna baay'eellee hin qabu nan kennaa fi atis kenniifi waanuma jirulla waldaa deemuun keenya maal fayyada asumatti yoo rakkatuma maaliif balbala keenya dhufe ganama qormaata hin jedhin kun qormaata hin jedhamu jaalala Waaqayyoo yoo nama gargaarre malee. Mee maal jette maaloo ibsite maaluma jette. Waaqayyo dheebodheen ture dheebuu na baastaniittu beela'een ture beeluu na baastaniittu. Kan kee kun immoo yeroo hunduma dinqii adiif koo yeroo hunduma dinqii sirraa dhagahamu. Maal dubbata ciruma isaa Waaqayyo ni beelaa ciruma isaa Waaqayyo ni dheebota. Waan nuti itti dubbattu ko diraamaa nuti ta'ee mul'ata diraamaa isuma dhugaa sitti immoo diraamaa nuti ta'ee mul'ata har'ammoo afaanuma keerraa ganaffatee waanuma haaraa na dhageessise Waaqayyo sitti beelaha Waaqayyo sitti beelaha sitti dheebota iyyuutu gaafan dheebodhe na gargaartanii gaafan beela ummuun beelu na baastanii yoom jedhe sagaleen Waaqayyo lakki Waaqayyo. Ofii isaatii beelahee miti. Yaa ibsiikoo. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha Maatiyos irraa. Maatiyos boqonnaa 25 gara lakkoofsa 40 deemtee dubbifatte. Warra hundumaa irra gadi deebi'an kana keessaa isa tokkoof hammi isin gootan hamma anaaf gootaniiti jedha. Egaa Waaqayyo hundumaan iyyuu guutuudha. Garuu warra rakkatan gaafa gargaarru hamma Waaqayyoof gooniiti. Kun kan gaafa firdii dhumaarratti nuuf barbaadamudha. Malee Waaqayyo hundumaatiin guutuudha. Maaliif rakkata Waaqayyo hin beela'us hin dheebotus. Wanti nuti immoo rakkataa kanaaf gaafa nuti goonu hamma nuti Waaqayyoof goonidha. Egaa ani qarshii 400 malee hin qabu. 400 duwwaan qaba. Isaan immoo booda deemitan mi'a wayii kanan bituun qaba. Boru gabaa wayii tokkoon deemaa jechuudha. Kanaaf turfii hin qabu. Ati turfii qabdi taanaan amma kana kenniifi. Ani turfii hin qabu. 400 bichaan qaba. Isaan immoo mi'a wayii tokkoon bita shagata wayiif tokko faanaan bita eetanii karoora baay'ee tokkotti godheen jira waan ta'eef hin qabu. Tole. Anillee hanga kee kanayyuu hin qabu mee. Hanga kee kanallee qabaadhee miti. Isumarraa qarshii 100 bichaan qaba. Isumarraatii kennuufi malee. Egaa waldaa fi yoo baafne homaa tokko rakkoon qabu. Isayyuu guyyaa har'aa kurneedhayyuu. Kurneefaa nan kaffalaa. Maali eengaddafaa waa'ee kurneefaa dubbannee turre miti kurnee kennina jennee. Maaloo yaa ibsiikoo ati maaluma taate? Way har'a kurneedha. Anoon qophoofne egaa roobeeku. Anoon qophoofne egaa karoora qabsiiseerame waan harkarra jiru koo karoora qabsiisee tan kaa'eera malee nitu karoora ittiin baafne ta'ee tumuun kenneyyuu rakkoo tokko hin qabu. Mi'a nagadaa siin jedheerame. Sanin bitaa mi'a wayiin nagada waan ta'eef isan bitaa jedhee. Kanaafuu bakka ji'a dhufuun yoon argadheen kenna waa'ee kurnee sanas isa hamma harka gora jiru immoo rakkataa kanallee gargaaruu hin danda'u. Mi'aati immoo shumarraayyuu kenniifiitu. Ani immoo har'a karoora itti baaseera waan ta'eef amma baasuu hin danda'u. Egaati immoo waan hundumaatiin cikkan godhiin hin qabiin kaayoo waanuma harka gora jiruuti yoon kenne malee egaa. Ilaamee ibseekoo hin sassadin. Harki kee mana Waaqayyoof hin sassadin. Gumbiin nama Waaqayyoo sassataa hin guutu jedhama miti. Kanaaf 10 keessaa tokko duwwaa mana Waaqayyoof kennuu dadhabde kan 9 hir'uu kee kan hin guunne tokkicha akkamitti hir'uu kee guutuu danda'a? Maaliif akkasitti sassattaati gara qabeenyaa kanatti? Maali? Kan gara baay'ee 9 sitti hafee
waldaatti isaa ta'u nama rakkataa tokkotti isaa ta'u gaafa baastu kan dhugeen goonne tokkitti naftee dhugee guutti. Egaa har'a immoo dubbirri si kaasamee bakka har'a waldaan kunis dadhaafu suuqiin deema bakka sagantaa torban kanan deemaati shagatan bitaa ani ati harka qullaa jirta sila namumaan gargaara jetta harka gara wayiin jiru shagata gurgurtee waan nagadduun qabdu waan xirfii tokkollee harka irraa qabduun qabdu isuma harka gara jiruutiin rakkataama kana nama gargaaraa ooluudha wajjin keessaa. Siinoo eenyu si gargaara namni si gargaaraa jiru miidhagu ati namumaaf kennaa oolu bichaadha kanatti beektu. Lakki ani qullaa koo miti qaba hunda galata Waaqayyoo isuma naaf kennetti gammadee jiraadha malee waldaas tole waldaa deemuuf kaate. Amma waldaa deemna jennaan immoo wanta biraatti yaada kee jijjiirta. Maaluma taate amma waldaa deemna jennee amma immoo deebitee yaada kee gara kamitti immoo jijjiiruutti kaatee gaazilaa. Egaa uumaa miti deemi. Egaa waldaa diddeeti uumaa wanta gochuu danda'u hin jiru. Deemi waldaas deemuuf kaateetu hojii kee fi hojii dhuunfaa keef immoo yaada kee deebisteetu immoo amma kana immoo shuumtee shaartaa. Egaa deemii rakkoon qabu. Egaa duruma karoorsiteetta yoo ta'e maaliif immoo natti nimni ganuma. Roobe waldaa turtee dhuftee ani akkanumaatiin hin deemee ani akkanumatti hin deemee mataan irraa bu'ee maraachuuf hin jechaa jira dhugaa. Amma dhugaa waldaa deemtee turte mititu waldichumallee deemee dhufeera ta'e ani koo waan sana bitadha jedhee deemee mataan kun irraa lafa bu'uufi kun amma maraachuuf xinnuma naafe sammuun akkana na ta'aa jira maaluu Isimee san harka kutti qabadhee deeme dhaqee anoo suuqii guddaa wayii tokko keessa seenee bibbitachuu eegalee waanan ta'ee dhufe maaluma jedheen sitti maree. Maali ibsee koo maal taate bayyeessuun aran booyin kamaanni booyaa jirta eeyyin waldaa turee dhufee manoo kun ammoo mareefuu dhufee uffata kollee qayyaradhee taa'aan jiru dhufte animmoo waa'ee kee yaadaan ture dhugaa maalumatti haftee akka sagantaa makan waa'ee kee baay'ee na dhibbisaa ture ganama sagantaa deemna jennee karoorfanne amma deebiteetu immoo yaada kee shaartee immoo gara dhuunfaa mataa keetti badde amma immoo maal taate buusaree maal taateetu immoo maraattaa diinni kee haa maraatu maal taate immoo miina dhiisi bu'aa argadha jedhee bitee kaniinani qopheeffadhe hundumaa na nyaatame baay'ee nyaatame qarshii 400 keessa gaafanan immoo deebisee yeroo sana bootaa wayii tokko jijjiirradhee gurguradhu hanan inni bite naannoo birreebba firii manaa qabadheen bahee miti achi naannoo birreebba lamaan ta'u eddeen inni itti bitee ittiin birree gogate haa ta'u isumaan ittiin gurguretti akka ta'e waliin isaan haa galuu dide sammuumti koo akka ta'u na dhabee gabaasni keessatti qullaa kubuusuuf ka'ee maraadheetuman immoo anuu gara roobee koon deema jedhetu anumatu balleessi har'amma. Ibsee koo durumayyuu hojiin ati hojjettu sirrii miti kan Waaqayyoo keessaa qabu miti. Baay'ee facaastu muraasa galfattu hin nyaattu garuu beela hin baatanii hin dhugdu garuu hin quuftanii hin uffattu garuu isinitti hin tolu
korojoo tarsa'aa keessatti baattu jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa sababiin ati ittiin eebbifamneefi Waaqayyo keessa hin jiru. Waaqayyoof kennuu dhabuu keetiin qorumsi amma kana sirra ga'u. Kun immoo jaalala Waaqayyoo ati qabduufi miti. Waaqayyoon jaalatta taanaan qabeenya keessa rakkataaf kenni. Gaafa rakkataaf kennitu, gaafa mana Waaqayyoof kennitu, kurnee kee gaafa ofirraa baaftu, amma Waaqayyoon jaallatti argisiisa. Kanaafi sagaleen Waaqayyoo akkasitti kan dubbatu. Egaa kan Waaqayyo keessa hin jirre isuma birrii 4 sana keessaa otooma keessaa baaftee rakkataa tasaa ta'u waldaa kurnee keessa kaffaltee ta'e kunoo ani amma waanuma miidhamiin qabu galata Waaqayyo. Ati amma birrii 4 baatta miti ganama ani immoo birrii 200 baadha. Isa keessaa waldaa koof kenni kurnee achi deebi'ee rakkataa kanallee ganama gargaare isatti burburnetti jettee manaa baate. Waan an ta'e hin qabu. Waaqayyo kallattii ma barbaadee si eebbisa. Ati nanna gadeettee mana Waaqayyoo dhiisteefis harka keetti qusatteefis miti kan eebbifamtu. Yaaroo beekoo dhugumayyuu shawwadamiin tureeni. Maaloo har'aa kaasee nan dhiisa. Kan Waaqayyo naaf eebbise kenneen hojjedheen jiraadha maaloo. Kan hin qabu hundumaa kennee mana Waaqayyoof. Wanta hundumaalee Waaqayyoof kenneen jiraadha. Ati naaf jiraadhu dhuguma. Dhugaa dhiifama haadhoo koo. Durumaa kan hin dogoggoree. Ani ganamumaan dogoggoree rakkataa sana gaafanii balbala keenyarraa akka inni deemu godhisan. Ati immoo naaf jiraadhu dhuguma. Akka har'aa kos qoramees aarees hin beeku. Baay'ee sammuun na keessaa baduuf ka'eera. Garuu Waaqayyo na jaallateeyyuuti gara keeyyuu naaf fidee akka waan hundumayyuu baru na godha. Dhuguma an durumayyuu dubbii sagalee Waaqayyoof bootaa kennee Waaqayyoof ani akkamittan qabeenya argadhee akkamittan sooroma jedhee tan sammuu koo dhiphisayyuu malee amma beekumsa ati qabdu kanallee gadi fageessee waan hin beeku tokkollee hin qabu. Homaa miti. Egaa waa hundumaarraayyuu barachuun gaariidha. Ani deebi'uu keetti garuu guddaan gammada. Lammatuu waan qabdurraa mana Waaqayyoof kenni hin sassatiin. Yoomiyyuu hin sassatiin. Waan qabdurratti xinnoos haa ta'u guddaas haa ta'u mana Waaqayyoof dura hiixadhu. Waaqayyo immoo waa'ee kee dursee hojjeta. Kanaaf sassatuun kee kunoo miidhaa guddaarraan si ga'e. Otootiin boqattiituma gara kun dhufne tahee yeroo sanayyuu Waaqayyo badisatti sasillaannitu si jaallata akkati goote miti. Waaqayyo yoomuu waaqa araaraati. Waaqayyoon jaallata taanaan immoo qabeenya kee wajjin hin jaalladhu. Ati yeroo ani waa'ee gargaarsa mana Waaqayyoo yeroo gargaarsa rakkattootaa yeroo sitti kaasu ati homaayyuu hin qabdu naan jetta. Ani garuu Waaqayyo guyyaa tokko namaa gadi godhee na jiraachisee hin beeku. Namni Waaqayyoo hin qabu namaa gadi ta'ee jiraatee hin beeku. Ani deebi'uu keetti hin gammada. Maaluma jedhare dhugaa dhiiseera bakka dhiifama naaf godhi. Lammatuun deebi'u dhuguma waan qabnuun Waaqayyoon tajaajila. Qabeenya koos waanuma hin qabu kana booda lama taanii waan qabnuun Kiristoosiin tajaajila. Naaf eebbifan baga obboleettii koo naaf taatee ati naaf jiraadhu. Lammatuutti hin deebi'u. Waaqayyo baga siin naaf kenne siin qabaachuun koos na deebiseera Waaqayyo karaa kee. Diraamaan kun xumurameera. Waaqayyo bara keessa naa eebbisu. Kutaa lammaffaa diraamaa birootiin amma walitti deebinutti. Shaaloom.